Take it, take it. Simat. Amma iiti sinirraa baqa warra mantan. If you believe that tumor Wanta will yeroo disappear. dheeraadhaaf iddoo sana dhagna keessan keessa taa'ee ture. Warra kaan abiddatu sinitti qabata, warra kaan qilleensa isin keessa gad darba. Hin badaddoodhaati. Whatever has been in your body will disappear right now. Keessumaa zayitii nama dhumaa kanarratti kadhachaa jiru dhaxxee waan amanta ittiin tuqxaa wanti sun akka kaleessaa deebi'ee hin ta'u. And your things will never Eenyu remain kanaman? the same. Eenyu kanaman? From the Eenyu time kanaman? you will anoint them Kan nagaddan akka kannisi damma barbaadu kana booda gabaan akkasiin barbaadu with ajajeera this dhiigolicha. oil. Loora baaseenna lama karadiyaa. Ajajeera dhiigolichaatiin. Amma kaasee dibati oolii. Anointing Zayitii kanarra buufateera. from heaven. I command it Harka mirgaatti naqaa. to locate this your hands. Right over your right hand. Ol fuudha harka keessa mirgaa isaatti naqxan. Qanyi jachuun wada ላይ ከፍ አድርጉ። Holy anointing. ቅዱስ ቅባት Holy anointing. ዲበተ ቁልቁላ Holy anointing. ቅዱስ ቅባት Holy anointing. ዲበተ ቁልቁላ Holy anointing. ቅዱስ ቅባት Holy anointing. ቅዱስ ቅባት Holy. ቅዱስ Hallelujah. ሃሌሉያ Harka keerra kan jiru kun dibata qullaadha. ቅዱስ ቅባት በእጆቻችሁ ላይ ያዘዝ Dibata qullaadha. ቅዱስ Yeroo ቅባት dibatti kun adda keerra boqotu kaasee dhukkubniif seexanni si keessaa akka bahu ajajeera. to that sickness leave you Kan amante immoo abidda boba'aan akka itti dibamtu ajajeera. to you to be anointed by the burning fire. Tokko gaafan jedhu afuura bakkeetti baaftu, lama gaafan jedhuun baaftu, sadii gaafan jedhuun baaftu, afur gaafan jedhu dibata kanaan touch of gootu. Isa booda akka amantii keessanitti waan isin irratti ta'u fudhattu. Dhiiga olichaan ergamaan lakkoofsa hin qabne gubaa'ee kana keessa galeera. Innumerable angels is moving. Wanta najaja kun hundi hojiirra ooleera. The myriad of angels Tokko, is moving in this congregation. lama, Breathe out deep. sadii, One more time. afur, For touch! the last. And be anointed and receive. Krabadi alabos, Difference setredi on your anamas, life. shodi alaba, kredi anamas. Receive it. Might, Do it. might. Do it. Qaba, qaba. Hold them up. Qaba, qaba. Hold them up. Might. Qaba baasa warra yukan. Yeah. Might. Might. Hayal. Might. Jaba. Might. Jaba. Might. Jaba. Might. Jaba. Clara Diaz. Be healed. Fire. Be healed. Tafawasu. Be healed. Fire. 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 Bring out warra yubasa. Be healed. Fire. Be healed. Tafawasu. Gurri kee fayyeera. Your hearing is healed. Mataa hamma miillaatti From the crown of your head to the nail of your toe. dhukkubni si keessa kan jiru du'eera. That sickness is died from your body. Mataa hamma miillaatti From the crown of your head to the toe. irreen dhukkubaa si keessaa du'eera. To the nail of your toes. Bal'isa harka lamman gara kootti. Those power of sickness are died. Nan ajajaa namoonni afaan haaraan dubbanne hin dubbattu amma. You will speak in tongue right now. Namoonni hin guutamne hin guutamtu amma. And you shall be filled by the power of the Holy Spirit. Warra iyyaa jiru keessaa asuma baasaa. And bring them, those who are Bakkee screaming. irraas warra kufayyaasaa. Bring them forward. Humna Waaqayyoo simattu amma. You shall receive the power of God. Bal'isa harka lamman. Stretch out two of your hands. Ayyaana kana fudhattanii galuuf kan qophooftan meeqan keessan. How many of you are ready to receive this grace? Dibata kana hirmaachuu kan barbaaddan meeqan keessan. How many of you are here to partake this grace? Ayyaana kana hirmaachuu kan barbaaddan meeqan This keessan. anointing and this grace. Maqaa Yesus Kiristoos
ilma waaqayyoon In the mighty name of Jesus Christ, the Son of God. amma ajajeera. Now on I command Qilleensi ati argitee hin beekne unusual wind, cuuphaan abiddaa baptism of fire, sookeettii waaqarraa the divine connection of innan sila barsiisaa oole sun power from heaven, inni Eeliyaasiin energizer konkolaataa haabbukkee dabarse sun that has energized Elijah to overtook inni dachaa keessaa gaaratti ol si baasu the chariot of Ahab, inni jireenya kee ibsaa guuboo jalaa jalaa baasu and the lighter of your inni life, karaa hundumaa akka ati iftee mul'attu si godhu and the brighter of your life. ammaa kaasee olii akkas irratti qabatu nan ajaja. I command it to be Eega amma Candle on kan your life. dheebotee inni dhugaa. shall be satisfied. Ingiliffa dubbatta, Amaariffa dubbatta miti afaan waaqarraa dubbatta amma. If you are thirsty of it and hungry of it, Kan amantan ajajeera ammaan booda. now when I command Maqaa Yesus Kiristoos nama Naazreetiin in the mighty amma name of ajajeera. Jesus Christ of Nazareth, Simaddaa take it, take it, take it, take it. Simat, 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 Lorra simat. basenda laba karaba shelabo country barabo santian. Dubadu afaan waaqarraatiin rooda laba senda laba karada dia. Go ahead, go ahead. Dubbadha, dubbadha, Go ahead, dubadu. ተናገር ተናገር ያን ልሳን ተናገር የመጣብህን ልሳን ተናገር Lorra basenda laba karadia. ማራካ Take it. ባያንዶሰኬ ኤክራማሃቲ Dubadu ሃሊባያንዶሰኬ lorra basenda laba karadia. ሃሊባያንዶሰኬ Elabit. ኤራካቲ ሃሊባያንዶሰኬ Korabashinda la borra bossa crediana namasodia. Rabo country bon rabo sacradia. Dola bakredia namasoda raba country bon. ማራካታ Dubbadda fanota waqarran dubbadda kana booda jajeeda dhiiga olichaan dubbadda lokradia namasoda laba rabo cantardona. Radia. Rabahayati halima mahando Dubbadda umna dhiiga olichaan dubbadda. Rakata halevayando saka. Thank you Lord. Ufta siyagalatu. Thank you Lord. Siyagalatu kulkulla furawakayo. Thank you Lord. Ufta siyagalatu. Thank you Lord. Geta hoy tamasgan. Abiddi kadhataa sitti qabatu kana booda. Yesaloti sati kata Manni kee mana galataa ta'u kana booda. Betachu yemisgana beti hon. Thank you Lord, 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 thank you Lord. Geta hoy tamasgan. Hallelujah. Tamasgan Wow. geta hoy. Baay'ee kaleessa ganamaaf kaleessa galgalaa ትናንትና ጧትና ትናንትና yeroo maccoonna furamaa rukutamaa oolan yeroo fayyinni darbaa oolee ማታ ፈውስ ሲተላለፍ yeroo irraa kan ka'e warri atattamaan fayyitan isin hin waamne በነበረበት ጊዜ amma sirreen fayyisuu waaqayyoo darbeera. የተፈወሳችሁ ብዙዎች አሉ። Namoonni kaleessas arras waan qabatamaa waan mataa bowuu garaa ciniinna miti waan qabatamaan ofirraa dhabe jettan harka raasa'a. ትናንትም ይሁን ዛሬ Nama hunda kana gaafachuu hin danda'u nama torbaaf carraan kenna fiigaas kottaa. ከተጨባጭ በሽታ ተፈውሻለሁ Come የምትሉት out. ወደ ፊት ለፊት ነውና ምስክርነቶቻችሁን ስጡን። Waan adda duwwaan atti himaa. If Nama you were- torba baa kottaa fiigaas. If you were heard through the current prayer and yesterday as instant Geessi achi. healing prayer was going on, Wow. run to the altar and give us your testimonies. Come on. In the name of Jesus Christ. አጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ Abiddaan. be anointed by fire. Abiddaan. Be anointed by fire. Abiddaan. Be anointed by fire. Jesus name. አጎፍታ ኢየሱስ Wow. awesome. Take it. Simat. It's power impartation to the man of God, His Excellence Apostle Getaun. The Holy Thank Spirit you. is partaking the grace upon His prophet Resoretaye. This is power impartation for him to Kot. come near.
Come on. Take it! In the name of Jesus Christ. Take the power of God. Simanum na Waaqayyo. Take. Siman. Tayo lagi. Thank you. Come on. Look at me. Take the power of God. In the name of Jesus Christ. Armeen kuni torban shaniif jechuudha miilla isaanii jilba isaanii kana ittiin tabba ba'uu hin danda'anii ittiin deemuu hin danda'anii torban kana leedhuu ergadhaas dhufeellee namatu qabee darajaadha baasaa ture jechaa turan. Sababii kanarraan kan ka'e mana kiimii deemeera waa tokko yuunaa gochuu hin dandeenye jedhu amma garuu namni Waaqayyo gaafa kadhatanii waatu na keessa darbee jilbeenfadhee taa'ee ka'eennaan humti tokko na keessa hin jiru jechaa jiru. Okay. Maqaan koo Xajjituudha. Amborraan dhufe. Amborraa. Kanaafuu jilba koo kana edda torban shaniitiin jilbeeffannee obboloonni koo darajaa qabanii na baasaa turan edda gaafa amusiiti. Saatii sinasitti jilbeeffadhaa tannan jilbeeffadhee nan dhukkubu amma na fayye. Kottaa gaara Araraa kana tolbaa. Se. Baa. Okay. Nalala mamma. Erga torban shani namatu darajaa qabee baasa. Har'a garuu qaba nama malee deeman. Waaqa waaqotaaf iyyuu forcuu kan danda'u. Nalala. The name of Jesus Christ. Okay. Tole asimmoo isaan kun waggaa tokkoof dhibee diiskii dhukkubsatu mana yaalaa deemaninnaan manni yaalaa dhibee diiskii dhukkubsattaatiin jedhanii sababii kanaa gad jedhanii ol jechuu hin danda'anii jilba isaanii isaan qabaa ta'anii ka'uu hin danda'anii kaleessa yeroo kadhatamu waan akka ho'iitu na keessa darbeedhan ergasii booddee gaafa of ilaalanii jedhan gad jedhanii ol jedhanii of ilaalaniiru ta'anii ka'anii of ilaalaniiru isaan fayyaa isaaniitii dubbachuu danda'u waggaa tokkoof dhibee diiskii. Waggaa tokkoof. Waggaa tokkoof. Eenyu maqaan keessan? Askaala Shifarraati. Eessaa dhuftan? Aanaa Daannoo Shawaalixaa. Eessi maaltu isinii ta'e? Kaleessa yeroo kadhatamu dugda koosa na qabeera. Achi yeroo sana na dafqisiisee hirma waan isaa na gadhiisee jilbi koos immoo yeroo ishitti beektaa hin danda'u kaleessa na fayyi. Okay. Ammamtu hin jiru? Ammamtu hin jiru. Mee ofirra taarifadhaa kaa. Kaa. Taa. Ammamtu hin jiru? Hin jiru. Bara baraan. Ameen. Okay. Tole nama Waaqayyo armeen kuni waggaa tokko olii irriba rafee hin beeku jedhu. Takkaayyuu. Waggaa tokkoof. Takkaa rafee hin beeku irribaa jedhu. Yoo ciisillee dhaqee machumatti hin gaggalagala malee irribni ijuma kootti hin dhufu jedhu. Kaleessa garuu asitti erga naa kadhatame booddee edaa lafan bule hin beeku irriba addaa rafee hin bulee. Waggaa tokko booda. Waggaa tokko booddee edaan kan irriba addaa rafanii bulee. Gooftaa gooftotaaf iyyuu forcuu kan danda'u. Go. Yaadateen jedhama. Eessarraati? Machaararraan dhufe. Machaararraa? Waggaa tokkoof maal hin gootu? Irribuma namni jedhu rafee hin beeku san namni irriba rafuu na bukkeedha nanawwa achi galagalee nas galagala. Dhugaamma? Eeyyee. Eda maaltu ta'e? Rafee bule saatiidhaan na qabee. Bara baraan akka raftetti. Ameen. You are free. Ameen. Nama Waaqayyo obboleessi na cinatti argamu kun immoo ji'a sagaliif qoonqoo isaa kana keessa gororroo isaa kana keessa dhukkuba ture. Sababii kanaa dhiiga tufa ture. Akkasumallee waa gaafa galliqimsu gorora gaafa galliqimsu baay'ee isa dhukkuba ture. Gaaffii kadhataa isaatii isaa amma irratti kadhatamaa ol irratti illee gaaffii tokkoffaa irratti barreeffate jechuudha.
yeroo amma isin gaaffii kadhataa irratti kadhattanii waan akka wayitu shititi tereena keessa gad darbeedhe yeroo isin kadhattan gaaffii kadhataa isaatii keessaa isa tokkoffaa immoo ture ji'a 9 dhiiga tufa ture gororroon isaa kun baay'ee isaa dhukkuba ture amma gaafa of ilaalee dhukkubni isaa hundumtuu isa keessa hin jiru fayyaa isaatii waan ji'a 9 gochuu hin dandeenye hundumaa gochuu danda'a inni dubbachuu danda'a. Maqaan koo Zalaaleen Mulaatuun jedhama. Kan inni dhufe immoo naannoo Beenishaangulirraan dhufe amma gaafa barreeffadhe jalqabatattiin barreeffadhe. Yeroo bandaqee achi keessa buusee addanuma googee na gubee bakka natti tottolutti ka'een. Amma bakka sagaleen koo baay'ee dhiiseera waan tokko illee hin jiru as koo keessa. Gororroo kee keessa. Hin jiru waan tokko iyyuu. Ammamiif ture? Ji'a 9. Bara baraan. Nama Waaqayyoo obboleessi ana cina jiran kuni ji'a 2 diiskii dhukkubsatu mana yaalaa gimbiitti feeziyootiraappii hojjechaa ture ofirra taa'ee ka'uu hin danda'u. Feeziyootiraappii. Hojjechaa turani. Amma gaafa namni Waaqayyoo kaleessa kadhatanii wanti tokko iyyuu na keessa hin jiru nagaan ta'ee jedhu. Maqaan kee? Maqaan koo Addunyaa Bisaan jedhama kan irraa dhufee gimbiidha. Dugda kanaan dhukkuba ture mana Dooktar Mo'aadha qeennaani yuurika siidiidha. Foon nyaatni waan pirootinii qabu jiraan nyaatni naan jedhe. Saabooddee ishee dhiisee na dhiisuu dide achi deebi'anii fiiziyootiraappii hojjetadhe dhiiga miila keessaa na yaasanii achi booddee na dhiisuu dide mana Dooktar Darriboo dhaqeennaan immoo gara diiskiitti adeemaa jira. Amma nama na dhukkubaan gajjechuu ol jechuu hin danda'u. Maaltu ta'e kaleessa? Kaleessa isan dhufuu isa sin dhuftanii tachi na gootanii ciraama baqa nagaa waan arge waama tokko narraa bade baqa fayyaa masa. Wantu hin jiru amma? Waan tokko hin jiru. Mee ariifadhuu gajjadhe ol jedhe. Waaw waaw bara baraan kottu gara koo. Okay. Abbaan kun immoo mucaan koo kuni waggaa tokko guutuu gurri ishee malaa jedhu. Dooktariin ishee yaalaa jirullee as keessa na wajjiniin jira jedhu. Dooktariin ishee yaalaa turellee. As keessa jira? As keessa jiru na wajjiniin sagantaa kana dhufanii waggaa tokko guutuu gurri ishee ni malaa manni yaalaa biraallee kan mootummaa riiferisii barreessinaa fudhuu deeminaan jedhee kaleessa gaafa isin kadhattan gurri ishee ni mala'u gaafa dhufe ture gaafa isin kadhattan garuu irraa badee amma qulqullooftee jirti jedhu. Meerre dooktariin ishee yaalaa ture? Maqaan isaa Masfin jedhama. Masfin eessa jirta? Dooktar Masfin? Where are you? Kottu. Dhugumaa waan isaan jedhan kun? Ani qofaan marsaa 3 gurra isaa miicee qoricha barbaachisu laannee fi fayyuu didee amma immoo wal fudhannee wajjin dhufne. Dhugaadha kun? Dhugaadha. Amma laalteettaa homtuun jiru? Cheggooteettaa? Homtuun jiru. Amma fayyaadha. Homtuun jiru? Homtuun jiru. Bara baraan kottaa 3 keessanuu gara koo. Ilma Waaqayyoo Dooktar Yesuusiif take the power of God. You are free forever. You are free. Nama Waaqayyoo obboleettiin kun immoo amantiin koo ortodoksiidha nama lama wajjinan biyya kootii dhufe harki koo kun diriiree mataa sumaa akkas dacha'uu hin danda'u jetti. Ammamiif? Waggaa tokko guutuuf. Indiriiru akkas. Akkasittiin indiriire akkas dacha'uu hin danda'u jetti diriiree maafeetti. Amantii ishee ortodoksiidha? Amantii ishee ortodoksiidha. Amantii kootiin iddoo garaagaraa dhaqee nan dadhabeetan hiriyoota koo nama lama wajjiniin addana dhufee amma garuu addanumatti kaleessa harki koo sin dachee akka barbaade hojjechuun nan danda'a jetti. Baga nagaan dhufte. Ameen. Maqaan kee? Biraanii Saqqooqeen jedhama. Eessaa dhufte? Sulultarraa hin dhufe. Ortodoksiidha amantiin kee? Harki kee maal ta'e? Harki koo ganama hirribaa ka'eetuman na kottaa'ee homaanaan qabatu uffatallee kaawwachuun dadhabee. Ji'a ja'a guutuudha. Naan diriiroo homaanaan jedhu uffata mana rifeensan qaba hojjechuu hin danda'u. Sabalallee deemeen ture. Koottu iddoon si fudhadhuun qaba naan jedhee obboleessi koo asitti na fudhatee. Kaleessa yeroo naa kadhattan akkanan godhe inuma naa diriiree. Mee amma akka barbaadde kunoo? Nan godha ishee xiqqoon turi immoo har'a yeroo naa kadhattan akkana goona nama naa diriiree zayitiidha zayitii dibannaani. Isheen xiqqoon kaleessa biraa haftee har'a diriirte? Isheen tuni biraa haftee turte har'a naa diriire. Harka kee lamman ol kaasi nana mana ilma Waaqayyoo Yesuusitti jedhi.
nana mana ilma waaqayyo Yesuusitti arraa kaasee biyya lafaa seexanaaf hojiisaa galeera fedha kootiin ilma waaqayyo duuka buudhaaf murteesseera biyya lafaaf seexana ganeera dhiiga olichaan miiccadheera kana booda Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu koo gooftaa jireenya koo akka ta'e garaa kootti nana mana arraba koo dhugaan baa name of Jesus Christ you are free forever. Dhalatanii waggaa 12 booddeedha utuu farda gulufsiisanii farda irratti waraanaman cinaacha isaanii kanarratti jechuudha. Waggaa 12tti farda irratti waraanaman dudda kana jechuudha. Erga sana kaasee kana keessa hin nyaatanii ol jechuu gad jechuu hin danda'anii gaafatti ka'ummoo gar tokkotti gogsee isaan hambisaa ittiin ciisuu hin danda'anii kaleessa garuu utuu namni waaqayyo kadhachaa jiranii waan akka qabbana wayinna keessa darbee achuma kaleessaa kaasee nan fayyee akkam barbaade ciiseen bula nagaan argadheechaa jiru. Come on. Take it! Saladhee waggaa 12 farda irratti waraanname ergasii gaafa qorra fakkaate gaafa inni lukatti gadi nyaata gaafa inni duddana nyaata gaafa inni dhiisa kaleecha garuu fayyina guyyaa kaleechaa naa ta'e naa galateeffadha. Wow! Iyyi kee dhagaameera iyyu kan gammade gooftaatti. Sagalee galataa sagalee lillee keessan nageessisaa waaqa guddaadhaaf haleluuyaa. Gurra kootta saasee qabee ol na kaasee uffata xuraa'aa sana narraa baasee gatiin sirra jiru deeminaan jedheera garbummaan koo hafee bilisa ba'eera. Bilisa Baera, Bilisa Baera, Bilisa Baera, Bilisa Baera, Bilisa Baera, Bilisa Baera, Bilisa Kali da Katiko, Dikana Pitame, Gati Salvamiti, Kanati Bafame, Amma Garbamiti, Taira Mutake, Simbo Kajeluma. Ufadayana kali da katinko ikanam pitame gati salvamiti kanati bafame amma garbamiti sayra mutake zimogadeluma ufadayana dibannike narratira dibannike narratira dibannike afurike nakesajir afurike na kessa jira afurike kali da katiko ikanam pitame gati salvamiti gandati bafame amma garbamiti sayra mutake zimbo gajeluma ufadayana ke